Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa News Network oduu keenya guyyaa irraaf qopheeffannee isinitti himaa ani Biqilaa Amanuuti. Manni murtii federaalaa mormii sadarkaa duraa obbo Taayyee Danda'aa dhiyeessan kufaa taasise. Obbo Taayyee Danda'aa dhaddacha darbe irratti himata abbaan alangaa irratti dhiyaate ilaalchisee mormii sadarkaa duraa dhiyeeffatanii kan turan manni murtichaa mormii sadarkaa duraa barreeffamaan dhiyaate qoratee har'a murtii kenneen kufaa taasiseera. Iyyata obbo Taayyeen dhiyeeffatan himanni irratti dhiyaate akka fooyya'u yommuu ta'u manni murtichaa himata fooyyessuuf bu'uurri seeraa hin jiru jechuudhaan iyyata himatamaa kana kufaa godheera. Obbo Taayyee Danda'aa gaafa to'annoo seeraa jala oolfaman barreeffama muummicha ministeeraa fi paartii biyya bulchuu qeequu barreessanii turan. Keessumattuu muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed irratti jechoota ciccimoo fayyadamuudhaan qeeqa dhiyeessaniiru. Barreeffama sanaan muummichi ministeeraa nama waan dubbate hin raawwanne dhiiga namaatiin kan taphatanidha jechuudhaan kan barreessan yommuu ta'u barruuma sana keessatti lola Oromiyaa keessaa mariidhaan xumuruuf mootummaan akka fedhii hin qabne ibsan. Dhaddacha har'a oole irratti obbo Taayyeen jecha laataniin barreeffama ani barreesse olola miti yakka raawwadhees hin qabu jechuudhaan dubbachuu isaanii Addis Standard gabaaseera. Abbaan alangaa himata kana keessatti ministeera nageenyaa qofa jedhee akka caqase eeruudhaan ani miseensa mana maree caffee Oromiyaa fi miseensa koree giddugaleessaa paartii badhaadhinaati kun naaf haa eeramu jechuudhaan iyyataniiru. Obbo Taayyeen dhibee alarjii waanan qabuuf cancalli harka kootti akka hin kaa'amne naaf haa ajajamu jechuudhaan gaafataniiru. Abbaan alangaas obbo Taayyeen yakka raawwatan waakkachuun falmaa jiru waan ta'eef ragaan naaf haa dhaggeeffatamu jechuudhaan gaafateera. Manni murtichaa ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuuf caamsa 29 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellamateera. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa duraanii filannoo bara kanaa irratti akka hin hirmaanne dhorkame. Pirezidaantii Afrikaa Kibbaa duraanii kan ta'an Jaakob Zuumaan filannoo biyyaalessaa kan bara kanaa irratti akka hin hirmaanne manni murtii olaanaa Afrikaa Kibbaa dhorkeera. Murtoo kana kan dabarse mana murtii waliigalaa biyyattii yoo ta'u Jaakob Zuumaan yakkaan shakkamanii hidhaa baatii 12 olitti murtaa'ee akkamiin filannoo irratti hirmaataa jechuun filannoo irraa ugguramaniiru. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa kan turan Jaakob Zuumaan yakka malaammaltummaan shakkamanii bara faranjoota 2021 hidhaa baatii 15 irratti murtaa'ee turuun kan yaadatamudha. Oduu keenya kan itti aanuun abbaan alangaa mana murtii yakkaa idil addunyaa muummicha ministeeraa Israa'el irratti ajajni hidhaa akka ba'u gaafate. Abbaan alangaa mana murtii idil addunyaa yakka waraanaa raawwataniiru jechuudhaan muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun akka to'annoo jala oolfamaniif ajaja dabarseera. Dabalataan manni murtichaa hoogganaan Hamaas Gaazaa keessa jiru Yaahyaa Sinwaar yakka waraanaa raawwateera jechuudhaan akka to'annoo jala oolfamaniif ajaja dabarsee jira. Hooggantoonni kun lamaan onkoloolessa 7 bara 2023 irraa galee yakka waraanaa fi yakka namoomaa raawwatameef itti gaafatamummaa qabaachuu isaaniif ragaa gahaan jiraachuu abbaan alangaa kun ibseera. Manni murtii yakkaa idil addunyaa waggoota 3 tarkaanfii Israa'el Filisxeem keessatti raawwataa turte qorachaa turuu beeksisee jira. Dabalataan erga waraanni Gaazaa ammaa kun jalqabees waan ta'aa ture qorachaa turuu ifoomsee jira. Muummichi ministeeraa Israa'el ajajni hidhaa irratti ba'uu ilaalchisee yaada kenneen waan seenaa keessatti ta'ee hin beeknedha jechuudhaan ibsan. Ragaa abbaan alangaa dhiyeessu abbaan seeraa ilaalee yoo mirkaneesse namoonni ajajni hidhaa irratti ba'e kun to'annoo jala kan oolfaman ta'a. Netanyahuun biyyi isaanii Israa'el dimokiraatoftuu akka taate dubbatanii Hamaas waliin wal cinaatti ilaalamuun akka isaan aarse dubbataniiru. Ajajni hidhaa akka ba'uuf gaaffii abbaan alangaa dhiyeesse ajaja kijibaa kan dhimma hin baasnedha jedhanii balaaleffatan. Gaaffiin irratti dhiyaate kunis jibba warra Yihuudotaa akka ta'e himan. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gaaffii abbaa alangaa mana murtii yakkaa idil addunyaa kana irratti yaada kennaniin yaada Netanyaahuu walii wal fakkaatu qabatanii Hamaasii fi Israa'el wanti wal qixxeessu hin jiru jedhaniiru. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkenis yaada Baayiden qooddachuudhaan ajajni akka ba'u gaafatamu bu'uurarra balaaleffannaa jedhan. Ajajni hidhaa kun yoo bahe biyyoonni miseensaa mana murtii yakkaa idil addunyaa ta'uun waliigaltee mallatteessanii jiran yoo carraa argatan namoota ajajni irratti bahe qabuuf dirqama qabu. Gaazaa keessatti yoo xiqqaate namoonni nagaa 35,000 caalan haleellaa Israa'eliin lubbuu dhabuun gabaafamaa tureera.
Oduu keenya kan xumuraatiin balaa helikoophteraatiin du'uu hooggantoota Iraan ilaalchisee miirri gaddaa fi gammachuu ibsamaa jira. Pirezidaantii Iraan Ibraahim Raa'isii fi ministeera dhimma alaa biyyattii dabalatee qondaalota Iraan kan balaa helikoophteraatiin du'aniif namoonni gadda itti dhaga'ame ibsatan akkuma jiran kanneen gammachuu ibsataa jiranis mul'ataniiru. Haala kana ilaalchisee abbaan alangaa waliigalaa Iraan namoota karaa onlaayinii jecha hin taaneen Ibraahim Raa'isii fi kanneen isaan waliin balaa helikoophteraatiin du'an qeeqan irratti tarkaanfii cimaan akka fudhatamu gaafateera. Gaaffiin kunis wiixata kaleessaa akkuma pirezidaantichi du'uun mirkanaa'een dhiyaachuu eegale. Kanneen bulchiinsa pirezidaantichaa deeggaran miidiyaa hawaasummaa irratti gadda isaanii wayitaa ibsatan kanneen mormii irraa qaban ammoo waan Raa'isiin bara 1980moota keessa hidhamtoota siyaasaa fi mormitoota mootummaa irratti raawwatan jedhan kaasuudhaan ajandaa godhataniiru. Kanneen du'a pirezidaantichaatti gammadanis ni jiru. Dilbata darbe akkuma balaan helikoophteraa mudateen Iraan keessatti miirri gammachuu bakka tokko tokko mul'achaa tureera. Kaan ammoo wayita oduun lubbuu baraartonni bakka balaan itti mudate ga'uuf rakkataniiru jedhu dhagahamu miidiyaa hawaasummaa irratti gammachuu isaanii ibsataa turan. Kanneen akka lubbuun hooggantoota kanaa baraaramuuf uumaa isaanii kadhataa turanis miidiyaaleen gabaasaa turaniiru. Biyyoonni hedduun du'a hooggantoota kanaatiif gadda itti dhaga'ame yommuu ibsanitti biyyoonni gariin callisuu filataniiru. Biyyoota lixaa waliin hariiroo gaarii kan hin qabne pirezidaantiin Iraan du'uu hordofe michoonni Iraan kanneen akka Raashiyaa gaddi cimaan itti dhaga'amu ibsaniiru. Yeroo adda addaatti Iraan waliin atakaaroo keessa kan turtee fi dhaabbilee fi hooggantoota Iraan irra qoqqobbii cimaa kaa'aa kan turte Ameerikaan haga oduun kun qophaa'etti dhimma du'a hooggantoota Iraan kana homaa hin jenne. Hidhattoonni Iraaniin akka deeggaraman himamu Hizbollaa, Hamaasii fi Hawtiin du'a hooggantoota kanaatti akka gaddan ibsanii pirezidaantichi deeggarsa isaaniif gochaa akka ture eeraniiru. Hidhattoota kana waliin wal waraanaa kan jirtu Israa'el ammoo ajjechaa kana keessaa harka hin qabu jechuudhaan ibsiteetti. Tarii dhaabbanni basaasaa Israa'el Mossad jedhamu ajjechaa kana qindeessuu malaa kan jedhu shakkiin uumamaa tureera. Ministeerri nageenyaa UK Tom Tugendat du'a pirezidaantii Iraan Ibraahim Raa'isii irratti ejjennoo isaanii ifa gochuudhaan du'a pirezidaantichaaf hin gadduu jedhan. Bulchiinsi Raa'is kumaatama mana isaaniitti ajjeesuun namoota Biriteenii fi Awurooppaa guutuu keessatti xiyyeeffataa ture jechuudhaan hammeenya bulchiinsa pirezidaantichaa barreesseera. Sababa Iraan keessatti mirgi namoomaa hin kabajamne jedhuu fi murtiin du'aa hojiirra oolaa jiraachuu isaa mormuudhaan Ameerikaan yeroo adda addaatti Iraan irra qoqqobbii keessetti. Helikoophterri balaan mudatee hooggantoonni Iraan ittiin galaafataman kun bara 1970moota keessa Ameerikaarraa kan bitamtedha. Egaan kabajamoo daawwattoota Oromiyaa News Network oduun keenya har'aaf qopheeffanne kan hagammaati nagaan.